Dogongora guddaan ishee irratti raawwadhe. Dhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhe Harargee Lixaa Galamsoo keessattidha. Barnoota koos kutaa 1 hanga 8 achuma magaalaa Galamsoo mana barumsaa buuttiin baradhe. Haa ta'uutii garuu kutaa 8ffaa booddee maatiin kiyya harka qalleeyyii waan turaniif barnoota itti fufuu dhaabeen gargaaraa konkolaataa yookaan ammoo raddaatii ta'e. Waggaa 5 guutuus gargaaraa konkolaataa argan ta'e booda shufeera ta'een konkolaataa namaarra qacaramuun hojjechuu eegale. Hojii idilee koo guyyaa guyyaa yookiin immoo konkolaachisummaa toon hojjechaa jiru guyyaa tokko mucayyoon baay'ee bareedii haasoo ishee keessatti qoosaa baay'ee tokko magaalaa Ciroorraa gara Galamsootti yeroo imaltu taa'umsa fuulduraa konkolaataa teessee na waliin taphachaati dhufte. Haasoon ishee caatii malee nama mirqaansisa. Mucayyoon bareedina ishee irratti baay'ee haasoftuudha. Guyyaa jalqaba wal arginettis kolfi garaa na dhukkubsee tarii balaan konkolaataa narra ga'uu danda'a jedheen konkolaataa dhaabeen yeroon kolfa koo fitadheen konkolaachisetu jira. Egaan guyyaa sanarraatii kaasee ture. Mucaan bareedduu dhalattuu Galamsoo taate kun ija koo keessa seentee qalbii kiyya satuu jalqabde. Guyyaa sana hanga mana isaaniitti ergan geessee booda manni isaaniis eessa akka ta'e adda baafadheen miiltoo koon yeroo hundaa balbala isaanii do'achuun jalqabe. Konkolaachisaa dafee jaalalli hin qabu jedhama. Haa ta'uutii garuu mucayyoo kana argeen ji'a 2 keessatti jaalalli dhugaa fi onnee keessaa ho'aa ta'e isheerraa na qabe. Jaalala koofan kee beeku amma maal jedhame namni barri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti na gatuuni. Jaalala koofan kee beeku amma maal jedhame namni. Haa ta'uutii garuu nagaa gaafachuurraan alatti itti siqeen waa'ee keessa koo itti ibsachuun baay'ee na faate. Otuun waa'ee kanaa isheettiin kaasiinis baatii 5 guutuun dabarse. Haa ta'uutii garuu dhumarratti wanti kun gara fe'etti haa ba'u jedheen mucayyoo kanaaf afaan kootii baaseen gaaffii jaalalaa dhiyeesse. Yeroo sanatti namaddii dhaabbattee itti yaadeensiif deebisanaan jette. Kanumaanis onnee kiyya rarraastee duubatti galagaltee gara mana isaa galte. Tole moo lakkinaan jetti kan jedhus keessi koo oliif gadi fiffiigu jalqabe. Otoon hin gaafanne ta'ee rakkoo kanatti hin galu jedhees takka takkaa of hin ceephaa. Haa ta'uutii garuu hiriyaan koo tokko otoon gaafatiin dhabuu keerra gaafattee dhabuu wayyanaan jedhee yaada hiriyyummaan na jajjabeesse. Mucayyoon akkam nama taphachiistuu fi bareedduu mucaa Galamsoo taate kun gaaffii kiyyaaf toli jettee torbee 2 booddee bakkan konkolaataa dhaabee jirutti gurra kiyyatti dhuftee asaastee natti haasote. Anis baay'ee natti tole. Keessa kootii baay'iseen gammade. Dhugaattis wanti barbaadanii argatanii tokko baay'ee nama gammachiisa. Hiriyaa koo kanaan ji'a 7 waa'ee ishee yaadaan ture. Isheenis firii ji'a 7 kana gaarii gootee akka gaariitti otoo nan qaanessiin naaf deebiste. Anaaf ishees hiriyummaa jaalalaa waliin jalqabne. Otuu isheen argiin gonkumaa ooliin hin beeku. Isheenis barfata sa'aatii 10 yoo ta'e illee gara daandii konkolaataatti baatee ijaan na iyyaafatti. Anis akka isheen na yaaddu waan hin beekuuf hojii koo dafeen xumuradheen gara ganda isaaniitti miillaan wookiin godha. Battaluma isheen argatis miillaan deemsa gabaabaa walnee tapha isheetiin kolfa garaa na dhuksaa deemti. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokkotu haasnu nutti galgalaa'ee bokkaan karaa irratti nutti roobu jalqabe. Jaalala koofan kee beeku amma maal jedhame namni barri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti na gatuuni. Jaalala koofan kee beeku amma maal jedhame namni. Anaa fi jaalalleen koo kunis hanga bokkaan caamutti hidhii keessa wal qabannee turre. Haa ta'uutii garuu miirri koo hidhii dhungachuurra darbee jaalalleen koo otoo akkam na kadhattuu dogongora gara biraa keessan seene. Wanti kun yeroo saatoon eeggatiin ta'uu isaattis jaalalleen koo kuni baay'ee gaddite. Guyyaa sanas afaan isheetii baafattee namni lafa kanarratti jibbu yoo jiraate ani sidha. Kanaan booddee nan hordofin jettee natti himte. Anis hinna jibbitaare jedheen yeroon isheen gaafadhu lakki sin jibbu. Haa ta'uutii garuu
umriin koo hanga dachee kanarratti fayyaa taateetutti ati gara jabeenyaan wanta kana fedhii koo malee waan narratti raawwatteef si waliin jiraachuun barbaadu naan jette. Kanaan booddees gara mana keenyaatti gallee guyyaa sanarraatii kaasee ija kiyya akkuma argiteen fagootti na baqatti. Dhugumas namni isheen dachee kanarraatii jibbitu ana qofaa ta'e. Haa ta'utii garuu anaan jaalalli ishee irraa na qabee waan tureef ishee dagachuus haa ta'uu barbaadeen bakka isheen jirtutti ija ishee otoon argiin ooluun waanuma hin danda'amne natti ta'e. Miilladheen bakka isheen jirtutti ishee argeen gara mana kootti deebi'a. Anaaf suusii natti taatee namni yeroo jimaa qama'uuf hawwu ani immoo ijaan ishee arguun hawwa. Guyyaa kanarraatii kaasee hanga waggaa 3tti nagaallee otoo nan gaafatiin dabarsite. Turtii waggaa 3 nama gara biraatti heerumte. Anis otoo imimmaan ija kooraan na lola'uu guyyaa gaa'elaa jaalala koo kana nan deeme. Haa ta'uutii garuu nagaa argachuu hin dandeenye. Akkuma ishee fi abbaa manaa ishee manatti ol hin galcheen saayiboota koo waliin gara manaatti deebi'e. Halkan sunis anaaf bari'uu dide. Dogongorriin jaalallee koo irratti raawwadhe dhiifama argatee otoo gara jaalala keenyaatti hin deebi'iin anaa fi jaalala koo gargar baanee ishee yeroo bultii ijaarrattu ani immoo jaalala isheetiin karaa deemaa ta'ee nafe. Yeroo ammaa kana umriin koo nama bultii ijaarratuuf ga'edha. Maatiin kiyyaa maaliif bultiin ijaarrattu naan jedhu. Haa ta'uutii garuu namni ani jaalladhuu fi onnee koo keessa jiru nama kana qofaadha. Yaanni koo qoosaa fi bareedina ishee bira jira. Namni akka isheetti na haasisee garaa na ga'uun argamu. Sababa kanaanis otoon fuudhiin umriin koollee yeroo ammaa kanarra darbaa jira. Ishee dagachuudhaaf rabbiin illee kadhadhee nan dadhabe. Jaalalleen koo kun onnee koo keessaa ba'uu didde. Silaa maalumaafuu kanaan booddee wanti hin danda'u hin jiru. Isheen heerumtee haadha ijoolleellee taateetti. Anaaf rabbi obsa akkanaaf kennu isheef immoo jireenya jaalalaa fi gammachuu qabu kennuu fi akka nuuf kadhattan kabajaan gaafadha. Jaalallee koo Saawud Arabiyaa kan jiraachaa jirtu ana jaalallee kee ijoollummaa galamsoo jiraatu ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.